gadi ba'ee ani immoo marrajaa harkaa hin qaba. Namni ka artistiin biraa kanaan dura jaalallee ishii kan ture shugguxitti tokkosee kan saati. Yoo waan dubbadhu kuni dhara ta'ee mucaa koo naaf haa ta'u jettaa Faisa. Masfin. Mucaa kooti faa godhu. Yoo waan dhara ta'e yoo soba ta'ee mucaa kootiif naa taasisu. Mucaa kooti faa godhu. Okay, kanaan dura jaalalleen Qananii inni dura Andualam faana osoo walitti hin dhufiini jechaa jirtu. Saayibimta Andualam maa Oromoon soba artistoonni kana beekuun hin jiru. Obboleettiin maa gadi baaniin dubban. Dhugaawoo barbaadan. Asbaas maqaa caalaa bulchiinsa asbaas. Maaliif hin baas? Mee obboleettiin foto kana posottu Andualam dura micayyoon tun jaalallee qabdu sagna haa maqaa isaa yaamtu gadi baatee. In qabdu Andualam irratti jammartee jedhu mee artistiin tokko gadi ba'ee. Kanaafuu suuraa nama biraa sodaataniiti nama gosa hin qabne nama iyyuuf hin qabne irratti ulee baay'isa Oromoo sobduuwwan haa dharaawu. Micayyoon tun kanaan dura ilaa ani isinitti nima video nama saalfachiisu jalaa ba'ee artistiin ishii jaalatu sun birrii akkaawuntitti galchee video san nama video san ishii as faraarra'u dhaqee qaqqaqqate kan artistoonni Oromoon beekani maan dubbanne gadi baanii Oromoo akkanaa wajjin jiraachuurra du'a namaa wayya. Ana micayyoo ta'etti yoo godhu carraan kun dhugaadhaaf hin dubbadha. Micayyoon tun mee fiqranyaa eenyu turte kanaan dura? Maaliif hin dubbanne artistoonni beekan? Maa hokatu? Maa hoksu? Dhugaa. Eenyu wajjin turte mee qoradhaati eenyu ture Andualam dura artistii tana gwaaddanyaa eenyu turte? Artistiidha innis gwaaddanyaa artistii Andualam eenyu wajjin turte? Maaliif dhugaa namaa dabsan? Namni gosa qabu, namni tufoozoo qabu, maqaan isaan qabu. Namni tufoozoo hin qabne haqaan awwaalamu. Mee obboleettiin isaa gadaa baatuti. Mee miidiyaa irratti yaamati. Andualam dura artistii keessaa jaalalleen qabdu kanaan dura shugguxiin itti tokkosamee too hin saatamne haa jedhamee maatiin gadi ba'e. Reebichi kun isa duraa ta'uu danda'a jechaa jirtaa miti ree? Ta'uu danda'a kanas ta'uu kaleessas ta'uu hin beeku. Garuu micayyoon tun reebamuun har'aa miti Andualam biratti bichaa miti. Kan duraa callisanii kan har'aa maa boo'an. Har'as Andualam wajjin odoo jirtu rakkoo baay'ee jira. Amma nuyi akka Oromootitti waan nama salphachiisuu waan nama saalfachiisuu miidiyaa irratti gadi baanee ugaa qabnu ugaa beeknu dubbachuusi wal arrabsiisuu ta'aaf zindin. Maybe artistoonni biraatis kanaaf akkamitti enneet maatii wal saaxiluu ta'a jedhee callisee taate jedheetiin naman artistoonni beekanis. Garuu moo akkanatti arraagabamee odoo dhugaan beekamu nama tokko awwaalanii dhugaa nama biraa ani micayyoon tun Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Garuu akkanitti dhiyaadhee beekutti seenaan ani beeku jira. Seenaa gwaaddanyoonni isaa beeku jira. Ragaan jira maatiin hin beeka. Akka waan Andualam irratti jaalallee calqabaa taate saniin dura jaalallee ishii wajjin jiru keessatti rakkoo qabdu namni odoo beeku. Kana dhoksanii akka waan Andualam biratti micay ila ani Andualam odoo micayyoo tana hube jedheetoo amane Andualam harka kennee tananiyya. Ani nama Andualamis micayyoon tunis anaaf akka nama Oromoo akka nama tokkootti isaan beeka malee foon kootii muti. Shakkamee hidhamee bu'aan qorannoo mana hidhaatiin isa baase maal goota remiyati? Iddee maal ta'uu barbaadu? Gaafii kanatti ta'e gurbaa irratti duulli hagana ga'u kabaname kun gillaawii xilaachaan inji leela ነገር አይደለም ዱቄታሞች yakka hojjechuu fi dhiisuun poolisii yakka qorateef abbaa murtii caalaa beekta deebisimee gaafii kana
jalqabumaa poolisiin Andualam shakkamaadha jedhee hidhe malee yakkamaadha hin jenne. Si tultullaa miidiyaarra baatee isatu ajjeese. Jibbaa gurbaaf lafa dhiituudha moo dhugaa intalaa barbaaduudha. Boo'ichi kijibaa kun natti himama. Boo'icha kijibaa kijibdanii dhugaa Qananii barbaaduun hin danda'amu. Asmasaa yochuulla. Dhugaadha mucayyoon ofii of ajjeefte moo namatu ajjeese kan jedhu namni hunduum beekuu barbaada. Gaafii hunda keenyaati keessa keenyas marmaaraa jirtu.